jirtu nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii gara chaanaalii koo har'a kan hojjennu buddeena xaafii kana kan argitanii buddeena bareedaa tolchinaa amma gara jiru isaatti deemaa nu hordofaa. Akka argitanitti wanta na barbaachisu qopheessee dhiyeesseera. Raacitiin na barbaachisa. Sunqoo yookiin abisha yookiin hulbata kan daakame akaamee kan daakame fal'aana shorbaa tokko inni na barbaachisa. Akkasumas daakuun na barbaachisa. Bishaan immoo na barbaachisa. Bishaan bulluqa amma gara jiru isaatti deema. Amma daakuu kubbayyaa jaan godhee isarratti fal'aana shorbaa tokko kan ta'u kan akaamee daakamee sunqoo yookiin abisha yookiin hulbata tannaqee egaa hulbatni buddeen irratti baay'ee laaffisaa baay'ee gaarii godha. Fooliinsaas baay'ee gaariidha. Isa tannaqee kanaaf tannaqaa amma raacitii tannaqee isa booddeegaa nan bukeessa raacitiigaa kubbayyaa lamattan godhe. Harkaan bukeessaa maashinii qabdu taanaan maashiniidhaanis bukeessuu hin dandeessu. Egaa sirriitti sukkuumamuu barbaada. Sirriitti nan sukkuuma. Egaa warra jalqaba chaanaalii koo warra dhuftanii jiraatanii subscribe akka gootanii kabajaan isiniin gaafadha. Egaa warri na wajjin turtanis egaa baga nagaan dhuftanii isiniin jedha. Amma egaa bishaan bulluqa yookiin lab kan jedheedhaani isaanii bukeessaan jira. Amma egaa naalaafaas dhufeera akka argitanitti. Egaa sirriitti sukkuumee egaa si'an fixuu wal agarra. Toleegaa kunoo akkasitti bukeessee sirriitti sukkuumee qopheesseera. Amma qadabu kookootti nan galagasha. Kunooti qadabu kootti galagasheera. Bishaan irratti bishaan lab kan jedhee sirriitti irratti godheetanii guyyaa 4 nan busha jechuun egaa har'a dafinoo galgaladhaan bira amma kamisa galgalatti nan eegaa. Egaa kunooti har'a kamisa galgaladhaa bishaanii akkas calaleera. Bishaan isaa kana gadannaqa. Isa booddee mooqa jechuudha. Kunooti erga gadannaqee booddee kunooti kana fakkaateera bukoon koo. Isa booddee bishaan kubbayyaa 2 ibiddarran kaa'a. Biraddistiidhaan akka argitanitti amma danfutti nan eega. Amma bishaan koo danfeera. Egaa kubbayyaa 1/3 cup kan ta'u bukoo koorraa fudhadheetanii mooqa koonan mooqaa jechuudha. Egaa mooqa isaa sirriitti ibiddan rukuchiisaanii akka daqiiqaa 10 akkas ilaalaa amma furdatutti sirriitti nan bisheessaanii.
Jojochosaa sirriitti nan bisheessaa daqiiqaa 12-15 ilaalaa amma furdatutti. Kan amma furdachaa jira. Ingaanii nan baasaanii ergan baasee booddee xinnoo ishee nan qabbaneessa. Ergan qabbaneessee booddee bukoo koo wajjin waliin makaa. Sirriitti waliin makaa. Isa booddee ambohaadhaan hin qallisaa. Kunooti ambohaa kan akkasiitti hin fayyadamee ambohaatti naqitanii nan qallisaa jechuudha. Egaa namni baay'ee absiitii wajjiniin amboo nan rakkadheedhu. Kanaaf egaa ambohaanii egaa zadii tokkodha yookiin mala tokkodha. Kanaaf ambohaatti naqnee salphaadhaan tolchuu ni dandeenya. Yaa absiitiin immoo buddeeni hin laffisa. Kanaaf absiitiin naquun gaariidha. Especially buddeeni daddaftanii tolchitanii taanaanii firiijii keessa buddeen keessanii yeroo baay'eedhaaf hin keessu taanaanii baastanii si ho'istanii akkasiin jalaan goggogne hin gargaara. Buddeeni absiitii qabu. Egaa namoota biyyaa baatanii biyya ala keessa jiraattaniidhaafidha. Kun egaa akkanii gorsa kana kan isinitti kennu. Isa booddee amma galgaladhaan bira maalin godhaa akkas blenderiidhaanii blendii godhetanii isa juusiidhaanii qodaa juusiidhaanii erga rukutee booddee galgaladhaa isiniin jedheera. Kamisa galgaladhaan bira isiniin jedheera. Amma jimaata ganamaatti nan eegaa gara sa'aatii 12 jechuudha. Eegeetanii isa booddee nan tolcha. Kunooti erga bulee booddee kana fakkaateera. Amma heelee koo ibiddarran kaa'a yookiin elektirikiidhaan wajjin sokettii isaa irra ruuqa. Isa booddee gaafa ni ho'u buddeen koo nan tolcha jechuudha. Kunooti akka argitanitti ija gaarii baasaa jira. Chiigaa nan qadaada. Egaa ambohaadhaanii tolchuuni buddeenicha akka bareedu godha. Ija gaarii baasa. Salphaadhaanii buddeen tolchuu hin dandeenye jechuudha. Achii qadaadeettanii gaafa inni bishaatu immoo nan baasaa. Booddee immoo kun immoo buddeen lammaffaa tolchaan jira amma. Sammoon argina akkam akka ta'u. Kunooti inni kunis ija bareedaa baasaa jira. Akka argitanitti
egaa kana fakkaataa bohaadhaanii salphaadhaanii buddeen xaafii duwwaa tolchachuu hin dandeenya mooqa wajjini egaa hin jaallattu jedhee nan abdadha chaanalii kiyya jaallattanii like share subscribe gochuu hin dagatina video ittaanutti immoo amma walaa garrutti ulfaadha sinin jedha egaa nagaatti bye